Guyyaa Pireesii walabaa addunyaa barana kibxata dheengaddaa jechuunis caamsaa 3 yaadatamee oolee ilaalchisuudhaan tibbana gaazexeessota sababa hojii isaaniitiif biyyarraa akka godaanan taasifaman dhiyeessinee muuxannoof seenaa isaanii dhaggeeffachiisaa turre. Qophiin labataa har'a gaazexeessaa qorannoo haala wal fakkaatu keessa darbeef jiruu irratti xiyyeeffata. Tigisti Gammeetu dubbise. Maqaan kiyyaa guyyoo waarii abbaa jirmanaan jedhanii ganni yookaan umriin ammaan tana 29-28 jiddumtan jirti. Gaazexeessaa guyyoo waariyoo bara 2018 irraa qabe Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN irratti sagantaa dhimmoota siyaasaa irratti xiyyeeffatan dhiyeessuudhaan beekama. Hooggantoota mootummaa, artistoota, namoota bebbeekamoodhaaf gaafiif deebii televezyiinii irratti dhiyeessaa tureen yeroo gabaabaa keessatti jaalatamummaa guddaa horatee ture. 18 agkum 2019 waggaa tokkoof wayii fi pireesii keessa jijjiirame dhufee jedhanii herregamaa. Hojii miidiyaa keessa niwusii qofa hojjechuu osoo hin taane the watchdog role hojii gaazexeessummaa keessa qaamolee aangoo gubbaa jiran itti gaafatama tolchuu rakkoo uummata gubbaatti deebii argachuuf irratti waan gaarii ture. Fiizikaalii qondaaltota mootummaa namoota ogummaa adda addaa jiran jaarolee biyyaa walitti finnee hojii konkiriitaa mul'atu hojjechaa turre. Bara 2020 wanni ta'e guddina gama ogummaatiin jiru duubatti jalaa deebisuusaa ibsa. Haacaaluu Hundeessaa artistii Oromoo beekamaan ajjeefamuusaa dura yeroo dhumaatii gaafiif deebii anisa wajjin geggeesse guyyoon hokkara tibbasan tureen wal qabatee shakkamee to'annaa jala ooluusaa yaadatama. Boodas manni murtii wabiidhaan isa gadhiisee guyyoon haalli turee nageenya isaatiif abdachiisa waan hin turreef biyyarraa baqate. Dhiibbaa gama ogummaa isaatiin irraan gahe ilaalchisee. Ogummaa qofa irratti adoo hin taane tigistee jireenya kiyyayyuu guutuu irratti jijjiirama guddaa fide yaa'u qabsoo uummati Oromoo waggoota gorha uummati biyyattii gor keessatti gaheen dargaggoota gaheen gaazexeessitoota diqqan turre garuu wanni suniin adoo aguun turini jijjiiramtuun irra kakaate hiriyoota baay'ee dhabnee maatii namoota been hedduun isaanii jeefaman hedduun hidhamanii biyyatti ta'een sadarkaa si gaddisiisuun kuftee. Walabummaan pireesii keessa jeeqame nullee mirga lubbuun jiraachuu yookaan jiraachuuf sodaanne keessa baqannee jechuudha. Kanaafuu hojii qofa osoo hin taane jireenya maatii teennaallee guutuu dhiibba guddoo irraan ga'ee jechuudha. Amma haadha warqiyyaa daa'im tokko qabasii dabalatee haati tiyyeegii gaafa na caaluu gaafiif deebii waliin godha caaluu wareegameas naga argattee hin beektu jechuudha. Anytime yoo waan na caaluu maqaadhaan walitti fiddii hin sodaattiin shakkitii. Konfidensi hin qabdu halkanii arna dubbiftee boriyyaa ta'e jiraachuu fi qulqulleeffadha. Kanaafuu wanni nur dhaqqabee salphaa miti. Hojii gaazexeessummaa itti fufus hawaasa keessa jiraatee waan jiru ijaan argee gabaasunii fi waan amma itti jiru adda adda akka ta'e dubbata. Amma garuu hojiin hojjechuu jirru dhuga dubbachuuf barabbar diijitaal eejiit malee hojii gaazexeessummaa fuul joornaalizim jechuu hin dandeetti. Because manumxee teenne man keessaa riippoortii haa viidiyoolee miidiyaalee hawaasaa callarra konsum godhuu jirra jechuudha. Kanaafuu hojii miidiyaa duraanii miidiyaa biroodkaastii yookaan piriint miidiyaa sun guutuutti du'e jechuu dandeetta. Duri deemnee qaam gargara dubbifnaa uummataa wal agarraa amma nageenya kennaa irra kakaayi man keessa iyyuu gadi hin baanu jechuudha. Haawus arresti kee jira jechuu danda'an maniin. Namni gad ba'ee namaa waliin argin namni gad ba'ee hojii jaalasuun hin hojjan. Jireenya akkamitaan kanaafuu hidhamaman keessaa jedhe of ibsaniin. Haala walabummaa pireesii Itoophiyaa keessa jiruun wal qabsiistee amma bakka jirtu kanatti nageenyi sitti dhagahamaa gaafii jedhuuf guyyoon. Never. Wanni nageenyi nu dhagaamin jirtu tigist dhuga dubbachuu fi Itoophiyaa keessatti waggoottan achasaanan kana waan ajaa'iba argaa jirra. Warri mirga gaazexeessitoota falmu gabaas bar 2021 heebbaaseen. Itoophiyaan gaazexeessitoota 46 ol waggaa tokko keessatti dhuun konfidensi hin qabdu jechuudha. Konfidensi akkam qabaatta Itoophiyaa olla Itoophiyaa yookaan Afrikaa keessa jiraatte bilisummaa hin qabdu jechuudha akka waliigalaatu. Nu amma sirratti waan mootummaan dogongora hojjetu criticize goon yookaan dhugatti himnu nan ijjeessi jedhe akkamitti amana. Tokkummaa biyya jeettee yookaan garee shororkeessaa waliin hojjettee aga biyya si ari'uutti. Agi qabee gaazexeessaa ukkaamsee hidhuutti yoo hagataate biyya kana keessatti akkamiin bilisummaa jirette irratti. It's impossible. Ta'ullee gaazexeessummaan filannoon ofii barbaadeetti seene waan ta'eef abdiin kutadhuu jedha.
Ani ogummaa kiyyirratti gaazexeessummaa baay'ee jaaladha. Ogummaa baay'ee itti yaade seenee. Ani bara yuunivarsiitii seenu waggoottan 10 wayiin dura barata qabxii olaanaa qabu ture yuunivarsiitii keessa. Bara keensuni qabxii olaanaa barata qabu School of Law man barumsa seeraan ramadan. Ana immoo School of Journalism man barumsa seeraa dhiisee School of Journalism wanni seenee paansheen waan baay'ee gaazexeessummaa jaaladhuu fi hojii gaazexeessummaa hagammoo jedhe keessa waan gaabbiin qabu jechuudha. Waan gaab waan itti gaddiin qabu. Garuu gochinarra dalagameef yookaan keessummootti tan gaafii waliin godhirra dalagameef yookaan uummatan keessa dhaladhe yookaan biyyi kiyyirra dalagameef jabduu gaddaa jechuudha. Kanaafuu fuulduri kiyyaan sarteeniti dheebisa jechuun fuulduri kiyyin beeku namni lubbuu waaqatti jeessa immoo namni bilisummaa hin qabne haa ofirratti wadheetu. Fuulduri isaa kan jedhe dubbachuu hin danda'u garuu yeroo waaqayyoon jedhe fuulduraa fi ankaroorii hojii miidiyaa irraan fagaadhu garuu miidiyaa fuulduraaf miidiyaa dhuunfaa hiifaa hundeesse akkas karooriin qaba. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo ulfaadhu jechaatiin sagantaa kiyyaarraa kan maan xumuraa ani Tigist Gammeetii nagahan.